mataan nama garii warruma mana rifeensaa qofatu irraa fayyadama gariin ammoo addunyaatu irraa fayyadama jedhan. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Sheekh Jamaalayn Sheekh Jamaal lamaan hayyoota jajjaboo jennee qabnu ergaa babbareedduu ergaa mi'aawaa ergaa dammaan faayamte haasawaa babbareedduu irraa dhageenya. Hanga xumuraa dhaggeeffadhaa barnoota guddaa irraa fudhattu barnoota guddaa irraa hubattu hanga xumuraa dhaggeeffadhaa. Gariin namaa mataasaa kana buqqee mataasaa kana warra taaloo rifeensaa dalagu qofaa ciree maallaqa irraa fudhata irraa fayyadama malee namni irraa fayyadamu jaan jechuu. Akkana jetti manguddoon Oromoo namni afurii jaan khabiyya jiru khabiyyaan jiru khabiyyatti jiru khabiyyaanis hin jirre biyyaas hin jirre afran kanaa jaan akka afaan gariitti ganda jir gandaan jir gandatti jir gandaas hin jiru gandattis hin jiru yaanitti jechuu. Akkanatti bakka afran kanatti addaan qoodan akka waa'ee beekumsaa keessatti namni kaifiin beekuu fi katti himan beekuu fi kaifiinis hin beekne katti himanis hin beekne jaanitti. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan kanarraa hoggaa dubbatu akkana jaan khayrun naasi anfa'uhum linnaasi irra caalaan nama fayyaduu jaan. Ulamaan islaamaatis waa'ee nama fayyaduu keessatti nama bakka afuritti addaan qoodan. Tokko nama biraatis lubbuu isaatis fayyadu irra caalaan nama kan nabiin dubbate san kana jechuudha. Beekumsa isaatiin qabeenya isaatiin taayitaa isaatiin irra caalaan nama kana jechuudha. Akkuma jecha biraatti man caasha linafsihi caasha sagiira wa man caasha ligayrihi caasha kabiira. Namni mataasaa qofaaf jiraate xiqqaataadha namni immoo namaaf jiraate sadarkaan isaa guddaadha jaanitti jechuudha. Kanaaf nama bakka afurii qoodanii ulamaa'iin tokko nama lubbuu isaatii fi namaas fayyaduu jaan takka. Kalamadaa nama lubbuu isaa fayyadu kanaman fayyanne karra gaxaanaa ka jenne san kana jechuudha. Kasadaffaadhaa nama ufiis hin fayyanne namaas hin fayyanne lifaafaa jechuudha. Kaafraffaadhaa nama if cinqee namallee cinquu jaan. Kanaaf ulamaan islaamaa izaa lam tastati' an tanfa'a annaas falaa tadurrahum yoo nama fayyaduu hin dandeenye nama miidhinii jaan jechuu. Kanaaf ulamaan garii kijaan annaasu salaasa man yaftax laka baab waman yughliquhu waman yadulluka ala almiftaax. Namni sadihuma jaan tokko nama hulaa sii banu tokko nama hulaa si cufu kasadaffaa nama hulaa waan ittiin banattuun san sikkannu dubbiin beeki cinaadhaan si himu jiranii beeki. Kana gariin ulamaayii jecha kana gabaabsanii akka jaan namni sadii jaan tokko ka ifii jiraatu tokko ka warra isaatii jiraatu tokko ka ummata isaatii jiraatu jaan. Ammas akkana jaan ulamaan islaamaa annaasu arba'a ghaarisu shajara wa aakilu thamara wa qaaticu shajara wa mutafarrij. Hiikaan dubbii tanaa namni afurumaa jaan tokko ka muka gad dhaabu nama fayyadu jechuudha. Kalamadaa ka mukuma namni dhaabe san nyaatu nama waan namni hojjetetti fayyadamu jechuudha. Kasadaffaa qaaticu shajara jechuun nama mukuma namni dhaabe sanuu muru jechuudha. Kaafraffaa mutafarrij jechuun nama khayriis sharriis ijumaan laalee ifii ittiin dabalamne jechuudha. Kanumaan laalee dhiisu. Kanaafuu nama kana keessaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dubbate irra caalaan nama fayyadu jee san tahin dhaamsa kiyya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Baay'isuudha gaariidha moo jabeessuudha gaarii? Gaafii lamaa tana agartanii heddummeessuudha moo jabeessuudha gaarii? Maammaaksa tokko jira afaan Arabaatiin laysa aziizan an tasna'a alfa sadiiqin fi caamin walaakinna al-aziiza man yasna'u sadiiqan li alfi caamin. Maal jechuudha beektu? Waggaa tokko keessatti saahiba jaalallee shariika nama saahiba godhattu kum tokko horuun ciminaa mitii jedhe. Ammoo ciminni saahiba tokko kan waggaa kum tokko horuudhaatii turre cimtuudha jedhe. Kana jechuun wal tursiifachuu wal jabeeffachuudha malee heddummeeffachuudha miti. Obboleessa kiyya obboleetti tiyya zaban ammaa namni akkana wal buusaa akka mukninuu baalasaa buusee khabiraa baasee kaan buusutti wal buusuudhaatu itti heddummata. Nama kalee suuraa wajjiniin ka'u kakalee caayaa takka hojii taa'u kakalee marii takka wajjiniin qabu kakalee kaayyoo takka hojii qabu arra wajjin gartu nama kalee wal jibbaniin wal bira garta kakalee wal hin beekne wal bira garta. Kanaas baruu wal lakkisa akkasii wal buusaa deemuudhaan miti.
kana heddummaata. Mee moobaayila harkaa qabdu kana bani. Nama meeqa achi keessaa qabda lakkoofsa namaa jechuudha. Nama san keessaa ka dhugaa meeqa mee ilaali. Adii nama meeqa walitti qabdaniin karaalee adda addaa kan namni wal qunnamuuniin saayibni dhugaadhaa kan yoo rakkoon dhufte wal sattartaniin kayoonii fi dogoggorri dhufe waliif irra dabartaniin kayoonii fi mariin adda addaa dhufte waliin irra dabartanii rakkoo adda addaa waliin dabartan meeqa san keessaa kasi gammadu meeqa kasiif rifatu meeqa ka yeroo waan bareedduu arkee way silaanii fi aboluu tokko na bira jiraate waan kana je'u meeqa tana dhabne obbolummaa tursiisuudha dadhabne saayibummaa tursiisuudha dadhabne waan qabne galmaan ga'uudha dadhabne wal buusaa haaree fidaa kana buusaa bar yeroo mana fincaanii mana qulqullinaa dhaqan nyaatarraa nyaatuman taane kaayan malee nyaanni faayidaa qabu viitaamina ta'ee hafa namarraa immoo nama toltu waliin dabarsan hunda akkuma sagaraa dhaqeen achi lafa kaayee dhufee jiruu haaree eegalu ka isan beekne wajji nama isa guban qabne wajjin hin eegalammaas. Kaama kudhan duraa dhiise kaama tokko duraa wajjin hin agartu. Akkas ta'uun gaarii miti. Namni addunyaa kana irratti hirrina hin qabne numaa hin jiru yoo ni figatteessee abaluun sun silaa gaarii ni kijiba malee. Abaluun sun silaa gaarii mataa dhakaadha malee. Abaluun sun silaa gaarii ifuma ja'a malee. Abaluun sun silaa gaarii maarruma malee. Abaluun sun silaa gaarii maarruma malee hin ji'in. Man dhalladhii turdaa sajaayaahu kulluhaa. كافل المرأة نبلا أن تعد معايبه نمني حال ساخون تسجالة سنجر نمني إرنا سات لكاو بينانو نمتي مارا يجوبي كمالا سنيف تيسيتم نما خانا دبدي أن نومان صاحبون دبي أننا نتورا بمتي بوابا نمرا نمكز يوج جرابر إفلالوز إفتس ديبيه أونا ومغاريون دبي روراريس أونا مجرا سجا وقوزا تنجرتو irrina wajjin wal tottolfachaatu na tuffate bar guyyaa tokko na tuffate bar guyyaa tokko akkas na godhe darbi kaanfiti osuma deemtu kophaafta mee akkasii wal qabadhaa tabbahaa baanu salaamu alaikum warahmatullahi أخيتين دورسا الله يا رحماني ربي خويا موتي ومن